Kota dia biasa. Mee maaluma rakkoon keessanii maal taataniiti akkanatti dadhabdanii iddoo kana dhuftani? Ani faajjii kiyya ol kaasee dhaabuufan. Tole haa ta'u eega jettanii egaa maal akka ta'e beektu hin beektanii? Osoo maal akka ta'e beektanii haala kanaan akkatti dadhabdanii dhamaatanii iddoo kana dhuftan tureeyyu. Egaa wallaaluun immoo dabaa miti. Isin fedhii qabaannanii ani waa isinitti himuu nan danda'a. Ilaa ijoollee koo'i wanti isin kophaatti baattanii fiigdan kun nuuf gaarii miti. Nuuf gaarii kan ta'u isa tokko taanee goonu. Kanaaf amma mee faajjii kophaatti baattanii jirtan kana fidaati iddoo kana kaa.
Ani kanan jedhu isin keessa mee namni waan kanatti sirriittan itti dhiyaadha jedhu mee jiraayi? Addunyaa kanarratti waan tokkotti itti dhiyaachuu fi jaalala dhugaatini. Mee isin jaalala qabdanii natti agarsiisaa mee? Tole, hundi keessanuu jaalala qabdanii agarsiisuu waan hin dandeenyeef mee jaalalumti kun bakkuma inni jiru dhaqaatii barbaadatii fidaa koottaa mee? Ijoollee koo jaalalli barbaaddanii fiddanii eessa yeree? Argitanii ijoollee koo jaalalli kan jiru isinuma gidduudha. Jaalalli isinuma mataa keessaniidha. Kanaaf isinumti wal jaalachuu qabdanii jechuudha. Kunoo ijoollee koo faajjini tokkummaa hunda keessanii ibsu. Faajjini bilisummaa hunda keessanii maalummaa hunda keessanii ibsu. Kunoo as keessa jira. Tokkummaa keessanii isa kana tokkummaadhaan koottatii dhaabbadha. Hundi keessanuu koottatii faajjii keessan tokkummaadhaan dhaabbadha.
ijoollee koo Waaqayyoon akkanumatti tokkummaa karaa gara isin haa kennu. Ijoollee koo Waaqayyoon kunoo akkanumatti wal bira isin haa jiraachisu. Akkanumatti kunoo tokkummaa kanaa kana isin haa kennu. Fuuldurattis immoo kunoo afaan keessan tokko ta'ee kan iddoo walii galtan isin haa taasisu. Ani ammanumaan beeka bakka hanqate Waaqayyoon itti guutuu isiniin jedhe. Wanti nuti kophaatti gochuuf nu kophaatti nu hambisa. Nuti yommuu waliin taanu humni nuti qabnu jabaadha. Yeroo kamuu taanaan hawaasa keenya tokkummaa waliigaltee hedduu barbaachisaadha. Nuti gaafa yaada qulqulluun jiraannu addunyaan qulqulluu ta'a. Kanaaf ololaa fi walamii walgatuu irraa bilisa ta'uu qabna. Mana tokko keessatti waliigalteen akkuma barbaachisu addunyaadhaafis waliigalteen baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kanatti waan tokko qofaan beeka. Innis nuti gaafa jiraannu wanti hundinuu ni jira. Waliigallee gaafa jiraannu addunyaan miidhagduudha. Ollaa wajjin jiraachuuf jaalalli baay'ee barbaachisaadha. Namni yoo rakkate namaan oola. Ollaa malee jiraachuun baay'ee ulfaata. Uummanni keenya gaafa waliigale addunyaan gurra eeggisa. Waliigaluu dhiisuun haadha manaa fi abbaa manaa mana nagaan dhaabbate diiga. Akkasumas ijoollee seenaa guddachuu qaban balleessa. Nuti ijoollee uummati. Waaqni bifa isaanii waliigaluun keenya isa waliin tokkummaa taasisa. Addunyaan kan ijaaramtu waliigaltee fi tokkummaa uummata addunyaatiin. Keessumattuu tokkummaan uummata Oromoo isaafis ta'e addunyaadhaaf waan hedduu barbaachisaadha. Tariitii hedduudhaaf galeera ta'uu danda'a. Akkasumas hedduudhaaf kan hin galle jiraachuu ni mala. Addunyaan matuma kophaa ishee hiika hin qabdu. Hiika guutuu argachuu kan dandeessu uummata ishee irra jiraatu qofaanidha. Oromoon abbaa safuu fi abbaa seeraati. Oromoon jaarsa biyyaati.